Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga mitaatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 jalqabee hanga sa'aatii 3:00tti meetirii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu. Akka mooltan guyyaan har'aa jimaata adoolessa 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachaan waajjira dhaabbii mootummoota toomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulleetti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Kanaan dura dorgommii Olompikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hoggantu Atileet Daraartuu Tulluu akkasumas ispoortii taakwandootiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa Olompikii baranaa irratti waan jedhan qabu. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasaa irraa Daambiraawwan, Tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isinii dhiyeessitu Jaallanne Gammadaati. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo wal dorgommii Olompikaa kan Jaapaan keessatti jimaata har'aa gaggeeffameen atileet Salamoon Baaregaa fiigicha meetira 10,000 badhaasa meedaalaa warqee ka jalqabaa Itoophiyaaf argamsiisee jira. Salamoon fiigichi kun xumuramuuf meetira muraasni lafa hafeetti iddoo duraa qabachuun daqiiqaa 27 sekondii 43 fi maayikiroo sekondii 22 injifate. Itti aanee galuun meedaala meetii kan argate lammii Ugaandaa Jooshuwaa Cheptegei yoo ta'u meedaala naasaa immoo lammiima Ugaandaa Kabira Jaakob Kaablimotuutu argate. Atileetiin Itoophiyaa Barrihuwaa Aragaawii arfaffaa yoomiif qajeelchaa dabalatee immoo lammiiwwan Afrikaa kanneen biroon hanga sadarkaa 10tti injifatanii jiru. Fiigicha meetira 5,000 ka dubartootaa gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa Sanbaree Tafarii, Jigaayyoo Taayyee fi Gudaaf Tsaggaa'ee injifachuun dorgommii marsaa taanuuf darbanii jiru. Dorgommii daakaa bishaanii har'a gaggeeffame irratti Itoophiyaan kan hirmaatte yoo ta'u Abdulmalik Toofiq Muktaar garee ramaddii isaarraa 6ffaa ta'uudhaan dorgommii marsaa taanuuf hin darbin hafeera. Kamisa kaleessaa fiigicha waan irra utaalan of keessaa qabu ka meetira 3,000 lammeechaa Girmaa injifachuun marsaa taanuuf darbee jira. Dorgommii wal fakkaataa ramaddii kabiraa irratti immoo atileet Geetinnat Waale lammaffaa ta'uun injifatee marsaa xumuraaf darbee jira. Fiigicha meetira 800 Habtaam Alamuu ramaddii isheerraa lammaffaa ba'uun marsaa taanuuf dabartee jirti. Dhimmootii gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa hatattamaaf qindeessuudhaaf ittaanaa barreessaa duree kan tokkummaa mootummootaa Maartin Griffiths imaltuu guyyaa 6 har'a Itoophiyaa keessatti jalqabuu isaanii tokkummaa mootummootaa har'a beeksisee jira. Maartin akka jedhanitti qooda haaraa qabaataniin imaltuu ifatti gaggeessan ka duraa gara Itoophiyaatti ta'uun anaaf barbaachisaadha jedhan. Sababiinsaas walitti bu'iinsa hidhannoo Tigraay fi Beneshaangul keessaa akkasumas walitti bu'iinsa gosotaa kan bulchiisa naannoo Afaar, Somaalee, ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessaa gama biraan immoo caama bulchiisa naannoo Somaalee, Oromiyaa fi Afaar keessaan kan ka'e gargaarsi dhala namaa barbaadamu dabaluu isaan jedhan. Rakkoo rifaasisaa kun balaa lolaa bishaanii, weerara hawaannisa gammoojjii, dhabamuu wabii nyaataa hamaa fi weerara dhukkuba COVID-19tti dabalata ta'uusaa dubbatan. Daawwannaa gaggeessan kanaan aangoota mootummaa ka sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota hawaasa gargaarsa dhala namaaf ajjoomtoota gargaarsaa waliin wal argu jedhamee eegama. Guutummaa Itoophiyaa keessatti deebii gargaarsa dhala namaa kennamu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e akka gaggeeffamu nan abdadhaa jedhaniiru. Siviilota walitti bu'iinsa gaggeeffameen miidhaman akkasumas rakkoo hojjetoota gargaarsa dhala namaarra ga'u arguuf jecha Tigraayitti maluuf karoora akka qaban ibsanii jiru. Kana malees aangoota bulchiisa naannoo Amaaraa waliin magaalaa Bahar Daar keessatti wal arguuf
karoora akka qabanis ibsamee jira. Sibiilota sababa walitti bu'iinsaan kan ka'ee manaaf qe'ee ofii irraa godaanan gargaaruuf hojjetaa akka jiran ta'u godina Walloo Kibbaa keessatti magaalaa Waldiyaaf kantiibaa akka ta'an obbo Muhammad Yaasin VOA'f ibsanii jiru. Kantiibaan kun akka jedhanitti namoonni naannoo daangaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay irraa godaanuun Waldiyaa seenaa jiran. Sibiilonni hangi tokko magaalaa Waldiyaa keessaas dheessaa akka jiran kunis olola sobaa miidiyaa hawaasaa irratti dhiyaatuun kan walitti bu'iinsi magaalaa Waldiyaa dhaqqabe jedhurraa ka'uun akka ta'e dubbataniiru. Kanaafis uummanni oduu sobaan akka hin gawwamne gaafatanii yeroo ammaa immoo magaalattiitti uummanni deebi'aa kan jiru ta'u ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Roobni baranaa kasilaa ta'uu qaburra darba waan ta'eef jecha uummanni Itoophiyaa miliyoona 2 ta'u balaa lolaa bishaanii fi lafti citee galagaluun miidhamuu ka danda'u ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannolee fi bulchiisi magaalaalee yaaddoo kana qaban humna qophii gochuuf qaban jabeessuun akka hojjetan taasifamaa jira jedhameera. Qophii kanaafis qarshiin biliyoona 4 akka barbaachisu Komishinni Hooggansa Hojii Balaa kan Federaalaa beeksisuusaa Addis Chakkol gabaaseera. Deemokiraasii dhugaaf Baaldaraas jedhamu bayii filannoo biyyoolessaa samarsaa 6ffaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti kan dorgome Baaldaraas har'a ibsa baaseen filannoon sun amanamaa fi kan haqaa ta'uusaa kan hir'isu gochi hedduun gaggeeffamu qorannaan mirkaneessee jira jedha. Komee isaa kana boordii filannootti dhiyeessu iyyuu deebii dhabuusaan Finfinnee keessa kan jiran naannoo filannoo 23 keessatti 21tti filannoon kun irra deebi'ee akka gaggeeffamuuf mana murtiitti himannaa banuusaa Baaldaraas ibsee jira. Iyyata Baaldaraas dhiyeeffate kan ilaaleen itti gaafatamtoota hojii kan boordii filannoo argachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa yaaliin taasise kan hin milkoofne ta'uu baatus guyyaan ba'ii filannoo ifa ta'e san walitti qabduun boordii filannoo adde Burtukaan Miidhagsaa haasawaa dhageessaniin boordichi filannoo amanamaa gaggeesseera jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatamaa jechuun Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Soomaaliyaan pireezidaantii fi miseensota paarlaamaa haaraa filuuf tarkaanfii ishee dandeessisu fudhattee jirti. Kunis miseensota mana maree ol aanuu magaalaa gama kibbaa fi buufata doonii taate Kismaayo keessatti eega filachiiftee booda. Miseensota 72 kan qabu gumiin kutaa Jubaland barcuma isaan jalqabaa arfan miseensota 54 kan qabu mana maree ol aanuuf Kismaayo bakka yeroo tokko maadhee jabaa Al-Shabaab ture keessatti eegumsa jabaa jalatti gaggeessan. Barcuma mana maree ol aanuu keessaa qabnu 8 keessaa 4 namoota fillee jirraa kunis fuula duraatti deemuuf tarkaanfii milkaa'ina guddaa qabudha jechuudhaan dura ta'an komishina filannoo kan kutaa Jubaland Siyaad Mursal dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachuudhaan waajjira dhaaba mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulleetti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Akka qindeessitoonni hiriira mormii kanaa jedhanitti mooraa baqattootaa keessatti namoonni 5 ajjeefamanii 19 immoo butamaniiru. Akka mooraan baqattootaa Tigraay keessaa ga'ee bakka biraatti jijjiiramus gaafataniiru. Ejensiin dhimma bulchiinsa baqattootaa fi warra baqannaa irraa deebi'anii Itoophiyaa gama isaatiin nageenya baqattootaatii fi daawoo kennaa jirraa jedheera. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Baqattoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee keessatti argaman kaleessa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuulduratti haleellaan naannoo Tigraay keessatti baqattoota Eertiraa irratti taasifamu dhaabbatu jechuun hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Obbo Tasfaa'um Kaasaa kaampii baqattoota Tigraay jiru Hitsaab jedhamu keessatti jiraachaa turu ibsuudhaan haleellaan kaampii isaanii irratti baatii 7 dura raawwatamuun kaampiin isaanii cufamuudhaan dhiyeessuun gara Finfinnee dhufuu isaanii ibsan. Ammallee haleellaan kaampii baqattootaa keessatti taasifamaa jira jechuun dubbatan. የሚያው እዛ ትግራይ ካምፕ ያሉ በማያይና በአዳሃሪሽ ካዮን ሪራ ከና እኒ ጀልቀባ በቀጦትኒ ሃዳሩሺ ፊ ማይኒን ጅረን አጄፈማ ጅሩ ተጃጅለው አንሳ ፈያ አርገቻ ኛታ ፊ ደገርሰ ገራገራ አርገቻ እንጅረን ከናፍ ገረ ነገኛ መንሲሳን ጅሩቲ
akka bakki isaaniif jijjiiramu kan jedhudha. Lammaffaan ammoo nuti warri buqqaanee as dhufne erga Finfinnee seenne ji'a torbaa garuu aaraa ta'ee UNHCR homaa deeggarsa nuuf taasisee hin beeku gama tajaajila fayyaan ta'ee karaa waraqaa eenyummaatiin. Inni sadaffaan deeggarsi baqattoota Eertiraatiif kennamuu qabu homtuu nuuf taasifamaa hin jiru. Kanaaf hiriira baane jedhan. Obbo Hermoon Nagaash baqattoota Eertiraa keessaa tokko ta'uu dubbatu. Hiriira kaleessaa irrattis deebii gama waajjira dhimma baqattootaa irraa kennameef akkasiin ibsani. Biyyoota 15 dhufan keessatti deebiin isiniif kennamaa nuun jedhan. Gama biraatiin koomishiniin kun haleellaan baqattoota irratti qaqqabaa jiru akka dhaabbatuuf dhaamsa ni dabarsiisaa jedhan. Akka ibsa ejensii dhimma baqattootaaf godaansarraa deebi'anitti baqattoonni Eertiraa Tigraay turan keessaa kanneen 5,000 caalan gara Finfinnee dhufuu beeksisee jira. Dubbii himaan ejensichaa obbo Ba'aakaan Nugusee dhimma kanarratti akkas jechuudhaan dubbataniiru. Baqattootni kunneen kan ba'an buufata baqattootaa Hitsaatsii fi Shimaalbaa jedhamu keessaati. Ji'oota 7 darbee gareen Hoo'aat haleellaa raawwachuu hordofee buufatni baqattootaa kun cufamanii jiru. Baqattootni bahan muraasni gara Haaddee Haruushii fi Maayinii jedhamutti kan gaggeeffaman yommuu ta'u baqattoota 9,000 ta'antu achi gale. Namoonni 5,000 ol ammoo Finfinnee galanii jiru. Galmaaniirus garuu dhugaan jiru baqattootni yeroo magaalaa seenan eegumsa nageenyaa ni taasisaaf mootummaan garuu tajaajila kanneen biroo kan kennan dhaabbilee idil addunyaati. Obbo Ba'aakaan itti dabaluun hojiin guddaan ejensichaa baqattootaaf eegumsa taasisuudha erga jedhaniin booda baqattoota Eertiraa Finfinneef Tigraay jiran ilaalchisees waan jedhan kunooti. የኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ Ejensiin dhimma baqattootaaf warreen baqaa deebi'an kan Itoophiyaa rakkoon bakka qaqqabeetti ammas kaampii Haaddee Haruushii fi baqattoota irratti haleellaan gahaa waan jiruuf nageenyi isaanii bakka eegamutti jijjiiruuf qophii barbaachisu dursinee taasisnee jirra gama keenyaan. Fakkeenyaaf Daabaat irratti lafa hektaara 91 ta'u fudhannee dhaabbileen idil addunyaa garaagaraa dhufan doo baqattootaaf ta'uu akka ijaaran haala mijeessaa jirra. Baqattoota yeroof dhufan keessummeessinee dawoo yeroof keessa turan mijeessinee jirra. Mootummaa naannoo Amaaraaf bulchiinsota naannichaa waliin amma kan dhufan baqattoota 100 ta'aniif deeggarsa barbaachisu nyaata irraa eegallee gooneerraaf nuti akka mootummaatti dirqama keenya ba'annee jirra jennee amanna. Finfinnee kan jiran irratti akka rakkoon nageenyaa hin geenyeef bakka jiranitti kanneen gabaasa godhaniif eegumsi ni taasifamaaf. Gaaffiin baqattootaa kun deeggarsi barbaachisu nuuf hin taasifamnedha. Kun ammoo sirriidha. Nuti dhaabbilee idil addunyaa dhimmi kun ilaallatu gaafachaa turreerra. Dhimma kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantoota koomishinii dhimma baqattootaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisni har'aaf milkoofni. Qaamni mootummaa naannoo Tigraay jechuudhaan of waamu kan adda bilisa baasaa uummata Tigraayin durfamu ibsa baaseen baqattoota Eertiraa irratti haleellaan raawwatamuu fi buqqaafamuu isaanii gabaasaaleen ibsan bahaa jiraachuun isa yaaddessuu ibsee jira. Qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii idila addunyaatiin akka gaggeeffamus ni gaafanna jechuudhaan ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanaan dura dorgommii Olompikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hooggantu Atileet Daraartuu Tulluu akkasumas bifa ispoortii tekwaandootiin yeroo duraatii fi Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa Tigisti Gammeetti waan himan qabu. Akkuma beekamu Tookiyoon atileet Abbabee Biqilaa maaraatooniidhaan bara 1964 irratti meedaaliyaa warqii argachuudhaan bakka seenaatti hojjetedha. Kanaaf jecha dorgommii ammaa hiikaa addaa nuuf qabaa jetti atileet Daraartuu Tulluu. Qophiin kun kanatti aanee dhiyaata. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataan har'aa jalqabeera. Qindeessee aanan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Gareen atileetota Itoophiyaa ji'oota 8 darbaniif tapha Oloompikiitii qophii gochaati ture. Dorgommii jimaata har'aa godhame irratti milkii agarsiisuu jalqabeera. Oloompikiin Tookiyoo erga taphatamuu jalqabee 7 guutus gama fiigichaatiin meetirii 800, 500 fi 10,000 akkasumas dorgommiin maaraatoonitii fi atileetiksii kaanii
torban lammaffaa fi dhumaa kana keessa geggeeffamuudha jira. Jaalattoonni bifa ispoortii kanaatis iji isaanii atleetotarra jira. Hooggantoota fi ogeessota atleetota wajjin gara Jaappaan imalan keessa immoo antanaan dura olompikii irratti meedaaliyaa warqii 2 galmeessite pireezidaantiin Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa Atleet Daraartuu Tulluu takka qophiin jiru maal fakkaata jechuudhaaf kamisa kaleessaa bilbilaan Jaappaan irraa haasofsiiseera. Walumaa galatti qophiin keenya gaarii ture. Egaa boru isa calqabaatti calqabnaa. Gaarii hunduutaa jenneeti yaadna boru calqabna jechuudha gaa. Meedaaliyaa meeqa eegnu barana garee Itoophiyaarraa? Bormeegaa akkuma isa calqabaati. Isarraa mee hoo rabbi fuula dhugulche mee borraa bilbeetii isarraa akka isaa sitti hafe. Daraartuun kaleessa kana natti himtee egaan akkuma yaadde gareen Itoophiyaa guyyaa har'aa of kaleera. Fiigicha meetirii 10,000 garee dhiiratiin Salamoon Baraagaa injifachuudhaan meedaaliyaa warqii argateera. Baay'ee qaranii jiru dhugaa dubbachuu barbaachise biyya 8 kana keessatti gareen olompikii fudhatame hundumtuu atleetis jedhii leenjisaas jedhii hakiimiis jedhii ogeessas jedhii teeknikas jedhii sirna sassaabii hojjechiisuus jedhii hundumtuu dhugaatti hojjetuunis baay'ee dhamanii jiru. Taphni olompikii baranaa Jaappaan Tookiyootti ta'uun isaa immoo garee kanaaf hiika addaa qabaa jetti atleet Daraartuu Tulluu. Akkuma beektu immoo Jaappaanitti immoo seenaa guddaa qabna. Seenaa sun immoo isa jaalatamaa isa guddaa atleetii kabajamaa Shaambarbaa Biqilaa asitti bara 1964 akka asirratti warqii isa lammaffaa argatee beekama. Kana waan ta'eef nus immoo kabaja inni gaafsan qabu sana irraas immoo deebisuu qabna jennee walumaa galatti 800 irraa amma maaraatoonii amma dandamaa ta'een maqaa Itoophiyaa waan gaariidhaan kaasuu qabna jenneeti gaa kutannee kan irraa rabbi immoo rabbii fi kadhannaan uummata keenya nu bira jiraatu jenneeti yaadna kanatu jira jechaadha gaa. Weerara vaayirasii koronaatiin walqabatees qophii ji'oottan 8 darban atleetonni gochaa turan keessatti dhiibba nama tokko jiraachuu an ibsitu. Atleet Daraartuun calalliin dandeettiin atleetotaa ittiin gamaagamamu yeroo 3 waggaa gaggeeffame keessatti calalliisan keessa qorannoo godhameen atleetonni namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii beekamus amma garuu hundumtuu fayyanii dirree olompikii kanarratti argamuun isaanii gammachuu guddaa ta'us ibsite. Kubbiin koronaa yookaan immoo dhiibbaan koronaa xiqqaadha jedhee kan laalamu miti akka laayyeetti kan laalamu miti bakka guddaa qabate akkuma kun immoo Itoophiyaa duwwaa odoo ta'in gaa addunyaa irratti kan ta'edha. Garuu gaddas kan warri galan immoo koronaa irraa laalamanii bilisaanii jiru. Kun immoo wanna guddaadha nuuf Itoophiyaaf wanna guddaadha keessattuu yeroo hunda wal dorgommii gaafa seenan kana isa wal dorgommiitti seenini mirmaraa isaa fudhatu. Amma wanni jiru haalli jiru gaariidha. Waaqa wajjin gaarii ta'a jennee yaadna garuu dhiibbaan koronaa baay'ee qophii irrattis waa akkas fiirsisananii boonas wanna xinnaadha jennee wanna laallu miti jechaadha. Keessattuu karaa atileetitiin warri qabameen jiraa turaniyyuu haa ta'uyyuu malee isarraa immoo bilisa baanii gara ispoortiitti yookaan immoo gara wal dorgommiitti deebi'anii turanii. Amma garuu gara Jaapaanitti gaafa dhufnu kana ijoolleen keenya inni baay'een isaanii hunduu akkuma hunduu jechuu dandeenya. Guutumaan guututti bilisa jiru gaa wal dorgommii as qophiidha jechaadha. Atleet Daraartuun fiigicha odoon dhaabin dura olompikii 4 irratti hirmaattetti. San keessaa 2 mootee meedaaliyaa warqii fudhatte. Yeroo tokko 3ffaa, hoo tokko immoo 4ffaa taatee xumurte. Dubartii atleetii Afrikaa yeroo duraatii shaampiyoonaa olompikii ta'uudhaan seena galmeessiteessi. Yeroo ammaa kana hooggantoota atleetota Itoophiyaa 35 qabatanii olompikii Tookiyoo irratti argaman keessaa takka ta'uu ishiitiin muuxannoo saniin atleetota qarqaaruu hoogganuun maal akka fakkaatuun ishii gaafadhe. Egaa garaagarumsaa isaa gaafa ofii kaattu dhuunfaa keetiin waa'ee dhuunfaa keetiin yaadda. Gaafa moo hooggantu hunda isaanii hooggantaa, hunda isaanii bakka buuta. Alaafinni isaan hundaayyuu sirra jira. Kun egaa garaagarumti qabaa jechuudha. Gaafa ofii dorgomsan dhuunfaa keetiin egaa isa waan amma dandeechu itti nu taata. Har'a garuu jara kana inni hooggantaa hoogganuu jechuun immoo warri 35 kun hunduu jira jiru jechuudha. Innaa kana hundatti immoo iyyuu bakka bu'ummaan isaanii yookaan immoo responsibilitiin isaanii sirra jira jechuudha. Kun baay'ee ulfaataadha.
garaagarummaan isaa baay'ee addaan jira jechuudha gabaabumatti. Beekumsa qabuun nyum qabuun muuxannoo qabuun biyya qarqaruun immoo anaaf immoo carraa biraati. Carraa biraa immoo gara biraa kennee immoo amma hin danda'amne yeroon qabuun muuxannoo qabuun biyya koo qarqaruun koo anaaf gammachuu guddaadha carraa guddaadha. Maaliif olompikii jechuun waan akka boru waan akkaatu miti iftaa waan akkaatu miti waggaa afuritti al tokko kan argattudha. Namni irra hirmaate kun boru hirmaachuu danda'u baata. Namni immoo aqaamni irra jiru kun immoo boru jiraachuu baachuu danda'a. Kana waan ta'eef carraa argatan kanatti inni guddaan waa'ee dhiphistee waa'ee kee duwwaa laalu miti waa'ee kee duwwaa waa'ee maatii kee duwwaa laalu miti nuga waan as geenyeef waan uummanni nu qarqaareef waan uummanni nu bira dhaabbateef waan uummanni nu jalteef as geenye kana waan ta'eef waan har'a as ga'uun kee kun waa'ee uummataati waa'ee biyyaati waan ta'uuf waa'een biyyaa immoo si dura ta'uu qaba waan si durallee maatii kee hundarree maaluma kee hundaa dura ta'uu qaba. Kana waan ta'eef biyyi hoo jiraate immoo asis hin jiraata uummanni jiraate illee hin jiraata nageenyi jiraate illee hin jiraata. Atleet Daraartuu Tulluu galateeffachaati. Atleetiksii keessaa hoobaan immoo bifa ispoortii kanaan dura Itoophiyaan olompikii irratti ittiin hirmaattee hin beekneen yeroo duraati.